Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Yookoo Dooktar irraa barumsa waa'ee fayyaa qabannee isiniif dhiyaanneera. Egaa har'a immoo kan nuti irratti marii taasisnu gosti dhiigaa dubartoota irratti dhiibbaa akkamii qaba? Keessumattuu immoo dubartoota ulfaa irratti dhiibbaa akkamii qaba kan jedhudha. Akkasuma immoo talaallii qabaa? Talaalliin isaa immoo yoom fudhatamuu qaba? Yoo talaalamuu baate yoo miidhaa akkamii geessisuu danda'a? Kan jedhuuf hakiima qabannee isiniif dhiyaanneerra. Isin hakiima waliin turtii taasisaa. Dhumarratti walitti deebina. Dr. Tsaggaayee Miidhagsaan jedhama. Giddugala yaala haadholii fi daa'immanii Yookootiin tajaajilaa jira. Ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaati. Har'a waa'ee gartuu dhiiga namaa fi RH factor kan jennu keessattuu dubartoota ulfaa waliin wal qabatee gaheen inni qabu maalidha kan jedhu ilaalla. Egaa gartuun dhiiga namaa gosa 4 ta'uu danda'u. Kunis gartuu dhiigaa A, B, AB akkasumas O ta'uu danda'u. Namni kumayyuu gartuu dhiigaa afran kana keessaa tokko qabaata jechuudha. Dabalataanis wanti RH factor jennutu jira. RH factoriin kun gosa pirootinii seelii dhiiga diimaa namaarratti argamudha. Kanaaf namni kamiyyuu RH factorii kana qabaachuu yookaan dhiisuu danda'a jechuudha. Yoo RH factorii kana qabaate RH positive jenna. Yoo RH factorii kana qabaanne immoo RH negative jenna. Kanaaf kuni yeroo ulfaa rakkoon inni qabu maalidha jennee ennaa ilaallu haati tokko yoo gartuu dhiigaa keessaa tokko ta'ee RH ishii negatiivii ta'e fakkeenyaaf A negatiivii or B negatiivii yookaan O negatiivii yookaan AB negatiivii yoo ta'ee fi kan abbaa manaa ishee yoo RH positiivii ta'e carraan mucaa RH positiivii qabaachuu ni jiraata. Yoo mucaan ishee RH positiivii ta'e ulfa jalqabaa irratti rakkoo qabaachuu baatus yeroo baay'ee jechuudha. Ulfoo lammaffaa fi isa booda kan dhufan irratti qaamni haadhaa inni RH negatiivii ta'e sun yeroo dhiigni kan mucaa RH positiivii sun gara qaama isheetti darbu farra alagaa yookaan antiboodii kan jennuun oomishuu jalqaba jechuudha qaamni ishee. Kuni yoo oomishame immoo ulfa ittaanu irratti gara qaama mucaa deemee dhiiga mucaa san akka barbadeessu taasisa jechuudha. Kana taasisuun mucaa irratti rakkoo maal fida? Mucaa irratti rakkoo yoo dhiigni mucaa kan barbadaa'u ta'e rakkoo hir'ina dhiigaa, dadhabbii onnee mucaa irratti akkasumas iddoo adda addaa qaama mucaa keessatti somba irratti ta'uu danda'a, onnee irratti ta'uu danda'a, akkasumas qaama iddoo biraatti bishaan kuufamuu danda'a jechuudha. Qaamni mucaa dhiita'uu danda'a, bifti mucaas keelloo ta'uu danda'a. Kanaan wal qabatee mucaan dursee garaa keessatti du'ee ba'uu danda'a. Egaa dhalatees carraan du'uu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu rakkoowwan kana fida yoo ta'e rakkoo kana ittisuun ni danda'ama. Ittisuun ni danda'ama. Dubartiin kamiyyuu dursitee hordoffii ulfaa gochuu danda'uu qabdi. Hordoffii ulfaa innaa gootu qorannoon dhiigaa godhatamee gartuun dhiiga ishee baramuu qaba jechuudha. Baramee yoo RH negatiivii taate kan abbaa manaas hojjennee kan abbaa manaas yoo RH negatiivii ta'e rakkoo biraa wanta uumuu qabu. Rakkoon kan uumamu yeroo kan abbaa manaas RH positiivii ta'udha. Kanaaf isheen RH negatiivii taate abbaan manaa RH positiivii yoo ta'e carraan mucaan RH positiivii ta'uu ni jiraata waan ta'eef farra alagaa sana qaamni ishee oomishuu jalqabeera kan jedhu qorannoo goosifnutu jira. Kumbis test kan jennuun indirect kumbis test. Isa hojjisiisnee oomishuu hin agarsiisu yoo ta'e talaalliin kennamu ni jiraata jechuudha. Ji'a 7ffaa irratti akkasumas erga deessee sa'a 72 keessatti talaallii waan kana ittisu kana kennuu dandeenya. Antaayidii kan jennuun jechuudha. Kanaaf talaallii kana kennuudhaan carraa farri alagaa dhiiga ishee keessatti oomishamuu sana baay'ee parsantii xiqqaatti gad xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. Gama biraatiin immoo maybe akka tasaa
haati dhiiga haadhaa keessatti farri alagaa kun yookaan immoo antiboodiin kun oomishameera yoo ta'e dursee jechuudha. Sababa adda addaatiin oomishamee ni jira yoo ta'e yaalli jiraayidha kan biraa immoo gaafiin jechuudha. Yoo wanta akkasii already uumameera ta'e hordoffii ulfaa itti fufiinsa qabu gochuudhaan qorannoo altiraasaawundii raawwatamuun mallattoowwan sun osuma daa'imti garaa keessa jirus arguu dandeenya. Kanaaf isa qorannoo dhiigaa gochuudhaan qorannoo altiraasaawundii gochuudhaan erga hordofnee booda yaalli haga akkuma jedhe rakkoon daa'ima irra ga'u inni guddaan hir'ina dhiigaa sababa dhiigni daa'imaa barbadaa'uuf hir'ina dhiigaa daa'ima irratti dhufudha. Kanaaf daa'ima san osuma gadameessi keessa jiru dhiiga kennuufiin iyyuu biyya keenya keessatti amma sadarkaa haala sanaan yaalamuu irratti hospitaalonni hojjechuu ga'an jiru kan akka hospitaala Phaawulos fa'a. Erga dhalatees booda immoo bifti mucaa yoo keelloo ta'e ifa jala kaa'uu footooteraappii waan jennuun jechuudha. Akkasumas exchange transfusion dhiiga mucaa isa miidhame sana baasanii kan biraatiin jijjiiruun ni danda'ama jechuudha mucaan dhalatee sa'a 24 keessatti. Kanaaf wantoota kana rakkoowwan akkasiitti jechuudha kan jiraachuu danda'an RH fi gartuu dhiigaatiin wal qabatee yeroo ulfaa. Rakkoon akkasii yeroo baay'ee kan miidhu mucaadha. Akkuma dura ibsuuf yaale mucaa irratti rakkoon uumu maalidha? Antiboodii farra alagaa kan jennu kan qaamni dhiigni haadha sanaa oomishu ni jiraata. Inni sun gara dhiiga mucichaa deemuudhaan dhiigichi sun akka badu akka ciccitu hemoolaayisis jennaan godhee maal fida mucaa irratti hir'ina dhiigaa fida. Qaama adda addaa keessatti bishaan kuufamuu fida. Qaamni mucaa dhiita'uu bifa keelloo qabaachuu waan akkasii fida mucaa irratti jechuudha. Haadha irratti garuu gartuu dhiigaa akkasii qabaatteef rakkoon addaa ulfa biraarraa adda ta'ee haadha irra ga'u hin jiraatu. Rakkoon jiraachuu kan danda'u yeroo tokko haati tokko amma RH negatiivii taate imerjensiidhaan atattamaan fakkeenyaaf dhiiga dafnee kennuufii barbaannee dhiiga RH pozitiivii kennuu hin dandeenya. Namoota kaaniif akkas gochuu dandeenya yeroo tokko. Dhiigni ishee warra RH pozitiivii sana ni balleessa waan ta'eef jechuudha. Malee rakkoon fayyaa addaa ulfa kaan irraa adda ta'ee sababa isa ta'eef irra ga'u hin jiraatu. Talaallichi mana mootummaattis dhaabbattoota dhuunfaa irrattis ni argama. Mana mootummaatti kan argamu yaalli dubartoota ulfaa firii waan ta'eef biyya keenya keessatti bilisa waan ta'eef bilisaan argachuu danda'u mana mootummaatti jechuudha. Keessattuu hospitaalota irratti. Garuu mana dhuunfaa yoo ta'e qarshiidhaan bitama. Qarshiin isaa yeroo yerootti garaagara ta'uu danda'a. Haga qarshii 3,000, 4,000 fa'aa gahaa jira amma gatiinsa. Har'aaf kan qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma daawwattanii gosti dhiigaa dubartoota irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Egaa talaalamuu qaba. Talaalliin isaas immoo yeroo lama akka fudhatamuu qabudha kan dooktariin nu kaasanii barumsa irraa akka argattan qophii kanarraa abdii guddaa qabna. Egaa kana immoo hambisuudhaa fi rakkoodhaaf akka hin saaxilamneef immoo maal gochuu qabna? Dubartoonni ulfaa hordoffii sirriitti taasisuu qabu. Yeroo yeroon hordoffii gochuu qabu jechuudha. Akkuma amma dooktariin nutti himanii waan nu waliin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Egaa mana keessan teessanii yaalamuu hakiima keessan mariisuu yoo barbaaddan 7024 irratti bilbiluudhaan mariisuu dandeessu. Akkasuma immoo gara giddugala yaala addaa dholiif daa'immanii yoo dhuftanii tajaajila fayyaa adda addaa argachuu dandeessu. Isiniin jenna waan nu wajjiniin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Nagaatti.